appilikeeshinii bareeda isaa qabadee dhufee jira. Appilikeeshinicha kanaan guyyaatti amma $8 hojjechuu dandeechuu itti fayyadamaa isiniin jira. Appilikeeshinii kana akkamitti banana gaafa jettan koomentii jala isiniifan kaa'aa deemtanii koomentii sanirraa fudhatanii tuquu dandeessu. Kan diskiripshinii jala isiniifan kaa'aa. Gara pileestoorii fudhata. Gara pileestoorii fudhateen booda karaa kanaatti si fida jechuudha. Kana garatti si fideen booda sign in with Google jettuun jechuudha. Yeroo tokko cuqaastu. Egaa cuqaastaniin booda imeelii achi keessa jiru ni filattu jechuudha. Sarfeesiin isaa kana fakkaataa akkaataa itti hojjettas isinitti himaa jechuudha. Garuu dura verify gochuu qabdan jechuudha. Verify gochuu qabdan jechuudha. Sabara kana verify kan jedhu yeroo tokko ni jira. Egaa seentaniin booda gara mi kan jedhutti yeroo tokko ni cuqaastu jechuudha. Egaa cuqaastaniin booda task ring kan jedhu yeroo tokko ni cuqaastu jechuudha. Task isinii kennuu qabaa jechuudha. Dubartootaaf amma guyyaa 7 ni kennaaf jechuudha. Dhiirotaaf hin kennu jechuudha. Dhiironni immoo ashaaraa dubartiitti seenuu dandeechanii yookiin immoo nama affeeruuf yookiin immoo ejantii ta'uudha jechuudha. Dubartoonni garuu amma guyyaa 7 ejantii ta'uu hin qabdanii jechuudha. Guyyaa 7 booda ejantii ta'uu dandeessu jechuudha. Waan boonasii isinii kennuuf jechuudha. Akkamitti immoo ispiinii goona gaafa jettan gootu ispiin kan jedhu yeroo tokko ni cuqaastu jechuudha. Gaafa linkii kiyyaa seentan ispiinii 3 isinii kennaa jechuudha. Ispiinii 3 san irratti nama 3 yookiin nama 4 affeertanii baafachuu dandeessu jechuudha. $8 kanaa jechuudha. Go to task get spin jedhu irratti yeroo tokko ni cuqaastu jechuudha. Isiniif kenna waan ta'eef jechuudha. Ispiinii 3 gaafa linkii kiyyaa seentan isiniif kenna waan ta'eef jechuudha. Akkuma laaltan namoonni baay'een baafachaa jiru jechuudha. Namoonni baay'een itti fayyadamaa jiru jechuudha. Akkuma laaltan warra baafate jechuudha kuni. Akkamitti immoo nama affeerraa gaafa jettan invite friend kan jedhu yeroo tokko ni cuqaastu jechuudha. Kana fakkaatu isiniif fidaa jechuudha. Copy link jettuun jechuudha. Copy link gootanii social media garagaraa irratti raabsuu dandeessu jechuudha. Akkamitti immoo qarshii kana baafannaa gaafa jettan cash out kan jedhu jechuudha. Baankiin biyya keenyatti illee jira jechuudha. Cash out kan jedhu irratti yeroo tokko ni cuqaastu jechuudha. Egaa cuqaastanii booda sarfeesii kana fakkaatu isiniif fidaa jechuudha. Exchanges gochuu dandeessu jechuudha. Barbaadan karaa coinii cash out jechuu dandeessu. Maal barbaanne nu qarshii baasuu barbaanne waan ta'eef jechuudha. Cash out kan jedhu irratti yeroo tokko ni cuqaastu. Currency type of jechuudha. Baankii biyya keenyaa ni jira jechuudha. Kan jedhu irratti yeroo tokko ni cuqaastu. Itti aansuudhaan immoo payment methodidha jechuudha. Teelebirriin jira barbaadanii commercial bank jira, Awaash, Abisiiniyaa bank, Mipaasin illee jira jechuudha. Dash bank jechuudha. Baay'eedha jechuudha. Baankonni itti fayyadamaa isin jira. Appilikeeshinii ajaa'ibaati. Appilikeeshinii